Ijira fuudhiddee onneetu na sirba sammuunis yaada kee bu'aa dachaas taphaa. Sagantaa bareedduu hedduu keessaafuu xalayaa jaalalaa illeen gama keenya jaalallee qabu hundinuu gaafa faarfachuu fedhu Aliisaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah daawwattoota furditoota keenya gaa sagantaan teenya akkuma itti fuftee jirra. Kanaafuu inshallah ta'ala waraqaan arragaa takka lamaa miti. Sagantaa duraarraa namni bareedii yeroo kana waraqaan akkana laal. Hanqa quuftanitti waan adda addaa waan raajii isin ta'u waan biriidhaa qabannee dhufne. Kanaafuu akka nufaana turtan asumaan isin dhaamanna. Ayyee amma shanaffaarratti obboleetii ta'e Imaan Adamakii jettee ani jaalallee xiyyaa wal bira jirraa wal jaalannaa si garuu anaatu jaalatee qophii teessan kana keessatti argame yaada xiyya dabarfachuu jettee yaadni isiillee dheeraa miti anumaa jaalatee jechoota lameen kanaan faarfachuu jettee ijira fuudhiddee onneetu na sirba sammuunis yaada kee bu'aa dachaas taphaa. Miilaatu na lafee garaan koo dadhabaa afaan koo maqaa kee waamuudhaaf gaggabaa harki koo bilbila kee yaaluudhaaf dadhabaa abdii koosii maaliin dhaba qabaa jettee obboleettiin teenya Imaan asumaanuu namni isiin xalayaan ergiteefiif beekaa viidiyoo tanaas ni arka waan ta'eef jette asumaanuu obboleessa xiyyaa Imaan Adamsiif barreessite xalayaa tana wali sinaadhiisu sinin jenna waan biraa sinin hin jennu. Waa bareeda. Imaan teenya jabaadhu ni argatta akkuma ati jettetti jajjabeessite beekadha ilmi namaa takka waan quuqaa isa keessa jiru haasa'u. Quuqaan kun ammoo Oromoo keessa yookaan namoota ilma namaa keessa dhaloota ilma namaa keessatti waa hedduu argama beekadha. Hunda keessa quuqaan isaa nama wal fakkaatu jira. Namoota sanii fi hiikaa kan ta'e galatoonis hin jenna boon teenya. Itti aansee egaa sagantaan ammallee itti fufuu jirti akka nufaana turtan asumaan isin dhaamu. Faaratti obboleessa kana firoomsaan akki jehe caatuqaa aafin xalayaa kana barreessee jee bakkiin nan jiru magaalaa Dirree Dhawaa ganda laga harreetti hin dhaladhee guddadde ammallee achi hin jira. Jaalalleen tiyyaas anuma bira jirti. Viidiyoo tana anaatu isii biraan dhaqqabataa isin anumaaf jahaa fi jehe. Idale naaf dalagaa naaf gadhiisa anaatu garsiifataa jee jaalalleeti. Siif daleena firoomsaa keenya siif daleena abshir. Hayyee yaa ilillii birraa asheeta jannataa yaa jaalallee dhugaa marsiin jedhu laata. Mi'aan jaalala kee akka dammadammoo na keessaa mi'aawee akkamiin si waamu. Jaalalli kee yoomuu na keessaa hin dhaamu mee maal koon siin jedhaa anoo qubeen dhabee. Annannoo onnee koo taa'umsa cabee jaalalli dhugaadhaa jismii koo na qabee bakka hin qabamneen barbaadeen si dhabee. Maashaallah maashaallah. Firoomsaa akkas ilaal ilma Dirree Dhawaa jabaadhu. Osoo danda'amee hin danda'amu malee jaalalaan siif qabu siin garsiisa ture keessa kiyya banee anatti jabaattus ijaan si garsiisuuf miira koo keessatti. Hedduun si jaaladhaa si malee hin jiraadhu ati lubbuu tooti. Maashaallah. Akkas isii malee akkam jiraatta silaawu? Naaf kottu lubbuu koo si jala lixeetiin morma kan keessuuf ani si argannaan humaa nan feessisoo nyaata maleen quufaa. Tuqaa akkas sirrii ilaaltuuf asumaan si dhaammannaatiis boonteenya. Fagaattus dhihaattus amma gaafa dhuftu asin jaaladha yaa caatuqaa jehee obboleessa keenya fixatee jira. Dhungoo wajjimu. Akka keessatti dhungoo atummaan itti geeffadhu. Akkas saanaan atummaan oguu viidiyoo kana agarsiiste bakka teenya bu'uuti dhungadhus. Akkas inshallah komantii biraa akka nu barreessitu asumaan si eegganna. Istiidiyoo Dagaashoo maal jechuu jira namni yaada qabdan ummaasii fiitiif obboleetiif obboleessaaf haadhaaf jaalalleef hunda isaanii biyyallee hayaatu yoo biyya isaa faarfachuu dandeenya akkamchaa duraanii sanatti maashaallah faarfachuu dandeessanii komantii teessan eegaa jirra jabaadhaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya yaada isin nu kennitan nuti viidiyoon daleene isin biraa ga'uudhaaf qophiidha kennitan. Qophiidha asumaan isinit dhaammanne wal jalan akkuma Abdinaasir jeetti haa obboleeyyan faarfatu haadhan faarfatu haa
Aliisa farfatu guutuun hajaalallee isaa farfatu hajaalallee isaa farfattus isinin duna asanuma irratti gaa nu wajji hirmaadhaadhaa isiniin jenna. Jabaadhaa jenna. Jabaadhaa nuti isiniif jabaannaa. Yoo isin nu jabeessitan qofa jabaannaa ammaas. Wanni beekuu qabdan. Yoo isin nu jabeessitan qofa jabaanna. Maali nu jabeessuun dirqama. Nuti isin jabeessuu dirqama. Akkan ergaa keessan bikkaan geenyuuf nu jajjabeessuu qabda. Exact. Akkasi. Akkasitti akka wal jabeessuun asumaan isin dhaammanna gaammalee sagantaa teenya akkuma itti fuftee jirti nuuf hin xumuramne waraqaaleen teenya gaa wal duraan wal boodaan tartiibarra naqannee hanqa duraa isiniif qaraane ilaa hanqa jahaatti torbaffaa fi gaa wanni boodaaftes lakkoofsan qabdu asumaan akka nu faana turtan asumaan isin dhaammanna. Aywa torbaffaa irratti akka itti obboleettii teenya leeymaanee abbaa fayyadamuun barbaadu jettee namni erguu barbaaduuf immoo leencoo isallee abbaa isaa dhabuun barbaadu jettee bakki nuti dhalannee guddannee nuti ijoollee ganda takkaatii dadar burqaa jaalalaati. Bakki nuti amma jiraannu nu lachuutu Suud Arabiyaadha. Akka jettee obboleettiin teenya tun humna jaalalaatiin onnee wamootee hirriibaa na kaaftaa halkan qixxee dhuftee harka kan kee jirti. Qulfiin kootii anaaf hunda caalaa mootii jaalalaati. Heloo naan jedhimee kaasii bilbila kee soorata qaamaati anaaf sagaleen kee bareedaa kan koo kan ilkeen xaliilaa dhugaan si jaaladhaa lubbuu kan koo caalaa. Maashaallah. Abo intalti burqaa jaalalaa jaalalanuma barti. Bakka isinti dhalatte murteessa. Maqaan naannoon isinti dhalatte yookaan kutaan isinti dhalatte dadar akkasumaanu ganda burqaa jaalalaa jedhamu. Jaalalaas akkasuma dhadhamtee dhufte. Maashaallah. Rabbi si haalaa bisu jennaan malli si bira jiraate. Dila quuqaa kana ifi qabi ni fayyita. Biyya namaa jirra xiqqoo dalaga haala dalagaatiif adda fagaannee jirra sanumaafin ergaa kana itti ergachuu barbaadee itti obboleettiin teenya kanaatillee gara keenyaa dhuftee jaalallee keetiif ergaa kana ergachuudhaaf galatoomis hin jenna obboleettii teenya. Okay, waan bareedaadha maashaallah waan biraa jechuutti jiru. Maal jenne obboleettiin teenya burqaa jaalalaa dura wal bira jiraniis eega fagoo addaa jiraatanii isinis jiruuf jireenyaan xiqqoo addaa fagaatan. Atis akkasuma obboleessa keenya leeymaanee ta'e bira gawaadii irraa fuudhee leeymaanee ta'e bira rabbi si haa deebisu du'aa walitti isin haa fidu lama taatanii sadi taatanii haatanii du'aa isinii goona akkas akka jaalala keessan addeeffatan. Warra ilmaan wajji horee arrii wajji filatu rabbi isin haa godhu. Leeymaan hedduu si eegu jirti. Waadii keessan taa'een ilaal karaa isii. Oduma wal bira jirtu akkana waliin dheebottanii. Biyya takkallee ta'u laa biitti saniitu biyya sanii rakkoo. Daawwattoota afurtuttoonni kiyyagaa warri nu hubanne yoo jiraate biitti Su'uudii rakkoo qabdi. Maaliif namni yookaan baadiyyaatti xiqqoo gabbu'ee dalagachuudhaaf magaalaa dhufuudhaaf xiqqoo itti ulfaatti. Firraa waa millatee yoo deeme malee qeereensuma ra'uma qeereensa firraa eedu jee. Akkasii inshaallah rabbi isiniif haa laafisu jenna. Warra isin reebu kanaas rabbi isinirraa qabu. Jaalalatee isa mi'ootuu tanaan warra wal arkee arra isin lama sadii taatanii arrii warra wajji filatu rabbi isin haa godhu jenna. Jabaadhaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya sagantaa bareedduu hedduu keessaafuu xalayaa jaalalaa miidhagduu ilaa hanqa sagalii moo saddeetii qabannee dhufne. Hunda siigaa akkuma isin gurra isin buusne sanitti isin hundi keessanuu huga namni yaada akkanaa babbareedaa qabdan. Istiidiyoo Dagaa Show banaadha isin eega. Abdinaasir ni jira, Najmaan ni jirti, Bilkiisaan ni jirti, haa yaada keessan mimmiidheessanee akka kubbaatti akkana waliin dhidhiinnee urgeessinee libaanataa fi maal isin jaa bu'uura jala qabnee attira gubbaarra naynee isin biraan keenya jabaadhaa daawwattoota furtuutoo keenya. Boostaa keessa keenyeeti ilaal boostaa gartee anfilooba boostaa keessa keenye isiniin keenya akkasumatti gaa isinilleen gama keenya hajaalallee qabu hundinuu gaa faarfachuu fadhu. Aliisa akkasiin isinillee nu biraan gaa nutilleen warra isin feetan san biraan isiniin geenye isiniin jenna welcome isiniin jenna gaa. Okay, akkasii inshallah daawwattoota hordoftoota keenya gaa viidiyoo keenya hanqa xumuraatii waan kana ta'eefuu gaa Najmaan eega waraqaa qaaraatee fixxee booda akkumatti aarteen beeku.
maaliif yaada isii fakkaatutu keessa jira maqaa isaa keessa akkasii sanii si aarsen tuma sanii wallee kabiraa leena jimaa akkas taanaan arraanboota gaana jimaa irraa jijjiirra sirraa jijjiirra alaas keessatti odoo jaalala itti himtaniiti keessa qotte quuqaa isii irraa qubaan tuyta onnee dhaban sabbaan nama dutaagizee hundaa biiftiiti yaanaajee abiibi yaanaajee ala jimaatiifillee si argine fiifillee jaaddoonni jirti gaani gaasargaaf gaana jimaafillee akkasii faaru kaleellee jenne viidiyoo duraalletti akkaan jenni beektani hin dagatina isiis najmaa teenya faarsa sautiin siitu bishaan lagaa fakkaatti saniif akkasumatti isinilleen komantii jala katabaa fi barreessaa achirratti raqamni hundi ni jira inshaallah waan adda addaa achirratti isinii gallakkifna yoo rabbi jee isinilleen gaa nu hordofu nu jajjabeessu hundaanuu Hordoftoota fi hordoftoota keenya gaa osoo isinitti hin dheereessinu hanqi sagantaa qabannee isiniif geessi jennee abdannaa ittis bohaartanii itti akka itti gammaddan abdii qabna warri waraqaan isaanii bakka feetan san isinii geessi jennus isiniif geessine kanaafuu maal jechuu baannaan hundi keenya assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh